Yesuusu hin jenne Yesuusu takkaan jedhe isin kijiba kuni kijiba waldatti isin karaa horrattan. Dubartoota akka fudhattu ajaja dubartoota akka fudhattu dubartoota namaatis akka dubartoota takkaa miti dubartoota hunda akkana ajaja jechuudha Waaqayyo. Gartee akkana jedha. Mana mootummaa gooftaa keetii dubartoota isaatis akka fudhattu akka ati fudhattuuf siif kanneera. Siif kanneera akka bulchitu yaa. Ajaa'iba yeroo kana hin jaaladhu yeroo namni kijibu dhugaa rabbi sirraan tolu ifa dhiis. Siif kanneera. Dubbisiisin jedhee barii kosoo laallee waan kana dubbata malee waan biraati miti okee. Hiikotam laalle afaan Oromoon dubbisiidha bara maariffaa miti akkamiin naa hiikta Oromiffaa. Jira miti hiika abbootaan fudhannaa bara. Tafsiira kun tafsiira afaan Oromooti. Tafsiira maali kun hiika qajeeladha. Tafsiira jechuun afaan tafsiira kun maali afaan Oromoon dubbisu jira maali tafsiira. Hiika abbootaa beeta tafsiira fakkeenyaaf Abbaas Ibn Kathir manaamna sanniin beeta tafsiira abbootaa osoo deemtee dubbistee. Fidi nama tokko koomentarii dubartoota jechuun akkana mootummaadha kan jedhu fidi koomentaruma tokko faranjiinaa kan nime. Abboota naan jetta. Dubbisi fitime abu wanti kenne sana. Kan hin fitaa. Dubbisi. Dubbisan gida biraas. Siif kanneera. Okay. Namoota Israa'elii fi namoota Yihuudoota akka mootuuf siif kanneera. Yoo kun sitti xinnaate immoo kana caalaayyuu siif naan kenna ture. Ajaa'ib. Ati garuu Uriyaa heetichi billaa amaanotaatiin rukuttamee akka ajjeefamu goote. Ajaa'ib. Haadha mana kee godhatte. Waaw ajaa'ib nama hattuu yaaqee kana godhatte raajiin akkana godhatte jechuun Waaqayyoon isa kana deeggaree jechuudha. Dubbisi. Okay noon qal'aneera godhatte. Gartee ija koo duratti. Wanta hamaa sana hojjechuudhaan maaliif dubbii koo tuffatte? Eegaa sababii kanaafuu waan badaa hojjetteedhaan hiraame? Qooshes biratti waan badaa hojjetteertaadhaan hin jiraan yookaan? Gaariidha wayin jedheeni? Okay. Gaariidhaan maali kanoonni jedhe waan gaariin ta'eef Waaqayyo ajjeesaa jedhe waan gaariin ta'eef nama waan fokkottu Waaqayyo nama fokkota filatee jiru raajiin sila nama fokkeenya namaa ta'u rool moodeelii namaa ta'u. Ini bisa kan asuma degge tidak bara dia mudi siti achi berarti Waaqayyo jechaan jiraami badii balleessee fuuldura jechaan jiraami badii balleesse Waaqayyo maatu ajjeesaa jedhe nama ejje amma dhiisi achi biratti jechaan jiraami dhiisinaan jetta daawwitiin jechaan jiraami maa dhiisi daawwitiin achi biratti badii balleessee jirta ija koo fuulduratti jechaan jira achi booda moo qixaatiin kennuuf gaddeema dubbisee jechaa. Okay. Aye, ega sababi ati gartee ana tuffatteef sababii haadha eessattiin dhaabessa eessa kotee barreeffama kee mana Uriyaa mana kee godhatteef ballaan namoota sanyii kee irra bara baraan hin deebi'u jedhe. Okay, billaan mana keetii hin baduu dha. Okay, translate yaa ta'e waan nan bu'u fedden beekanii billaan mana keetii hin baduu jedhee kan inni qixaatii kana kennaaf yeroo chaadha badii inni balleessee Waaqayyo. Maaf namtichi akkame kun akka jedhu lakkoofsa keessa deebii 20 jaarratti cubbuu abbaatiif ilmiitti hin gaafatamin abbaatiif ilmiitti hin gaafatamin jedha. Na dhaggeeffadhu nama inni badii dalagee sumarra haa barbaadamu jedha isa kan cubbame. Biyya lafaatittu seerri namaatu seera Waaqayyoo kana daran caala abiyyiin ani badii dalagee ilma kiyya jedhu Waaqayyoon kan kee maatii isarratti waan raawwatame sirraa barbaanne gobazi isa kan ajje isi biratti ko inni mas biratti mana keetiif no wannaan hin badinii jedheen isi biratti naan jiraachaa miti isarra waan raawwatame mana keetii isarra sinja harree fi bineensa ijoollee isaan jenne isarratti qixaan isarra lubbuu isaa isarratti miti isarratti isarraa jalqabeeti okay inni maalte daawud maalte hin ajjeefame hin dhukkubsate hin du'e maal ta'ee waan biraata amma dhaggeeffadhu maal ta'ee waan biraata achi biratti ammootu yookiin siqaan kun akka ni ajjeefame Waaqayyoon namtichuma kanarratti ajjeesaa jedhe nama ajjeefame maa ajjeechaa isarratti hin labsin. Okay, achi biratti qixaati kenneef hiraami Waaqayyo mana keetii akkana wanni kun hin badin jedhee qixaati kana kenneef. Waa'ee manarraa haasa'uutti hin jiru waa'ee Daawit yakki isarratti murteeffame maali isarratti himself lissuulaay. Yakki isarra murteeffame kinoo mana keetirraa wannaan hin badin jedheen yookiin mana isaa jechuun isa jechuudha. Mana isaa jechuun isaa miti isarratti maaltu raawwatame hin ajjeefame.
Hindu Kino kubsate. isarratti mika kennaa jiru mana inni lebe mana san keessa jiraata. Okay mana kee keessatti La ilaha illa. Maaltu irratti raawwate? Maal ta'e? Maal ta'e inni naayime? Maal ta'e? Maal ta'e? Specific naayime ka ibsi kana maal ta'e inni? Hindu kubsate moo hin ajjeefame? inni waan biraati. Okay achi biratti gini waan kana Waan biraan ajje maal ta'e na deebise ka ifa maal ta'e? inni maal ta'e waan biraati ka qixaati kana ammoo ka waaqayyo kenneef sitti meeraami. Eenyu kan qixaata kan balleesse eenyu? Mana isaati moo qixaata kan maatii isaati moo isa kan yakka dalage? Isarraa balleesse sirraa hin bayinin jedhee mana isaa jechuun isaa Waan jedhe ifaa kiyya maal taate kan yakka dalage isa moo maatii isaati moo haadha mana isaati moo ollaa isaati? Isa jaa. Qixaata yeroo dalage qixaatni san namtichuma san raawwatamoo nama biraarra raawwatama? Badii ofii san gara maatii seensisuu danda'a. Isaa namni tokko sasaniif mana keessa. Seensisuu danda'aaf hin jenne bara. Qixaatni san Daawutiin eenyu kaase jammaraa moo? Daawutiin eenyu kaase? maal taate? Daawutiin eenyu kaase? Daawutiin eenyu kaase dibeetoo mootii akka ta'u. Mee dhis waaqayyo godhe. San dhise waan Waaqayyotu godhe miti. Adabbii isaatiin. Waan san jedhe adabbiin isarratti raawwatan maali san jedhee bara. Rabbi ramata. Amdi mee faraddo. Akhi. No, Adabbii feetaa raawwatamuuti waaqayyo ajaja kenna kenneera. Okay badii ta'uu isaa bicha naa kenni jedhe amdeen isa san kennee jira amma gara gaafii adeema. Badii isatti qixaata isarratti murteeffame nuu kan isin jenne boo isatti ajjeefame moo ni hidhame moo biyyaa reebame? Dogongora ta'uu badii isaa sana waaqayyo kenneefi jira nan jennaan. Aboo badii ta'uu hin beekna bar badii ta'uu hin beekna waaqayyoon nama badii ta'uu waaqayyoon nama hunda dubbate ejji akka waan foqqotu namni ejji akka ajjeefamu waaqayyoon dabarse osoo badii taate ejjeesaan jedhu dhiisaa jedha. Akkoo isaanii galanii raamire waaqayyo. Waaqayyo lolee raami. Daawitiin ajjeese waan siin jedhe bar kalla mee waan naade ni beekta nama amma bara kakuu moofaa keessa namni yoo ejje maal haa godhamu jedhe waaqayyo. Ejjaan garagaraa siin jedhee barbaadesoo. Garuma garaa sana maal haa godhu jedhe maal haa godhu jedhe maal haa godhu jedhe. Garagaraa kenna waaqayyo. Qixaatu garagaraa san keessa naayimi qixaati garagaraa san keessa naayimi ka daawit waa kafalamoo ni ajjeefama. Lamu kichaan qixaatiin baay'eedha. Okay qixaatiin tokkoffaa ammaadhaa hin ajjeefama lammaffaan ammoo tuyyuu birrii kinoo isa mormaa kana siqillee kana dhibbaa san kan inni kafalu. Eenyuuf kafale? Oye qixaati sitti maaraan eenyuuf kafalan qixaati sitti maa jira lammaffaan ammoo tuyyuu qixaana kana qixaata seera tokko yoo seera tokko lafa kaa'een seerri san gartee raawwatamuu qaba miti ani amma gartee nama ajjeeftee birriin kana kafalis jedhani namatti qaba maatii saniif kafaluun qaba ni ajjite ajjeefamuu qabda takka birrii kafaluu qabda takka meetii waa kafaluu qabda eenyuuf kafalenni ilma haadha siiti moo jaarsa sii du'e ajjeese. Jammar qixaatiin nabiyyiidha kennamu. Okay. Ayyate intala saniin ammadis intala sanii ta'u. Intala samii. Intala saniif maal kanne maal godheef intala saniif. Intala sana haa fuudhuu jedha namni mitachitti san balleessee jira waan ta'eef haa fuudhaa gadhumaa hin dhiisinii. Haa fuudhuu balleessee jira badii san balleesseera warra shiitii agas kenne. Okay jaartii duraa ta'u. Jaartiin duraa kamaal? Haati manaa kan duraanii ta'u. Yoon nama jaartii qabu namni akkas jechaa dubbachaa hin jiru. Okay dubartii takka namni tokko akkas balleesse isa sana raawwatu jechaa jira. Namni haadha manaa qabu kan raawwate waan sana ejje kan haadha manaa sana qabu yoo ejje haadha manaa duraa ta'u kan godha. Inni sun balleessa jira haa ajjeefamuudha miti namni niitii qabee ta'ee kaawwannaa itti raawwatu. Daawwit ajjeefameere. Qixaatii adda addaatu jira qixaatii san keessaa isa kana waaqayyo kenneef siin jedhee bara. Haa jechaa kun hin dalaguuf isaaf hin dalagamu nama akka kakuu moofaatetti. Nabiyyiidhaa fi namoota kaawwanidha akka garaagaraatti kenna waaqayyo. Nabiyyiin firii jechuudha. Nabiyyiin hin ajjeefamu jechuudha. Nabiyyiin ni ajjaa. La ilaha illa wallahi wangeelota namata nabiyyiin nama xiqqeessa. Namaa miti balleessee jira. Namaa miti. Yaa balleessee jira hin balleessu hundi namni ilma namaa namni jechuudha miti. Yaa. Yesuusoo namummaa isaatiin hin balleessu. Ay balleessee jireera kitaam. Nama ta'e kan badii hin qabne jira. Nama qofaa miti kan Yesuus. Namummaa isaatiin jira waaqummaa isaatiin namummaa isaatiin hin balleessu. Hin balleessine. Hin balleessu. Okay nama ta'ee na jette nama Yesuus nama guutumi. Nama bicha isa waaqummaan ni jiraata. Okay rabbi. Eessi amma gara gaafiitti adeeman. Okay gaafii baay'ee na gaafii. Kanaafuu jechuun kan na deebise ni ajjeefamuu daawwitiin ajjeefamuu na deebise haa ajjeefamuu jedha leewwata 20 irratti si gaafadhe. Hambi gaafii deebi'ee.
Deebi'ee deebi'uu baate namoonni akka barbaade taatara Ifaan an deebisaaf mi. Qoy dhiisa magara gaafii yaada. Deebis. Dhiisa birraa dhiisitii amma suura fudhatamii ja'a Ambii jirta? Baasii dubbise. Okay, akkana jedha waan rabbi siif eeyyame maaliif haraama ofirra gootaa jedha nabiyyiidha. Maal ofirratti haraama godhe Muhammad? Deema. Deema Nyaadhuu jedheen. Nyaadhuu jedheen isaan sababa ayaan nuzula guutuu suuraa guutuu dubbise. miti sababa sarratanya wajjin qabameef mana keessatti. Hin jedhu fidi ragaa fidi. Sunaan annaasaa 39 No adii quraana irra naaf waan akka ta'e quraana dubbistee miti. Quraana sababa nuzuulii quraana irra jira. Niin fudhadha. Sababu nuzuulii jechuun quraana aayuma san irraa na dubbisi bakka akkas jedhate maatii isaati waan kana naa himi dippilii quraana dubbisi si guddise as baasii dubbisi guutate. Yaadicha isaa dubbata quraana okay yaadicha isaa sana immoo tafsiira fi kinoo hadiisa. Yaadichuma san quraanuma irraa naa dubbisi dura eega hadiisni waan hiika aayaa boqonnaa sana guututti naa dubbisi boqonnaa. Boqonnaa sun waan ofirratti haraama goote waan asii eeyyame maaliif ofirratti haraama gootaadha maal ofirratti haraama godhee jennu sarratanya wajjin qabamee deeminaa dubbisi hadiisa kinoo. Hin jedhu quraana dubbisi baasii. As baasi hadiisa. Baasii dubbisi hadiisa as baasii dubbisi atummaan fide hadiisa lachuuti hadiisa as fide dubbisi. Asilkii lama qabu as baasii teekino sunaan baasii dubbi dantaatee takaane minaa gabbaanii qabu si kan fidate boro kan fidate fidi ati baasii akkaan wangeela keete quraana ani dubbisu jiru kanatti baasii na duratti quraana si guddisa kuno dubbisi. Amma si guddisa. Qaba as baasii sin jedhee. An maaltu na galchere isaan si baasi atummaan baasii abboon nurraa gurbaati simbu hooyati simbu saa hooy. Baasii dubbisi. An silkii takka qaba biroo kiyya ofii keetiin qabdaa. Maaltu na galchere silkiin qabu anis hin qabu an. Maan gaafii waan gaafa deemiten duratti bara as baasii as baasii. Gaafadhuuti hadiisa ani fidadhee kitaaba kee qaba quraana kiyyaan qaba kuno fidadhu waan dubbisu telefoona kee feetu telefoona keetiin hadiisaas fidadhu waan fidadhu narra dubbisi hadiisuma sanuu afaan ati dubbistuun na dhibe. As baasii rakkoon qabuuti hadiisicha. Eessaa si baasa baafadhu ati kan fidate ragaa ani waan fidadhu si wajjin fidadheetiin haasawa. Ash silkii lamaan qaboo kee akkamitti baasu? Hin qabu eessaan akka fedhe si beeka akka itti baasu si beeka kiristaana fidadhu namarra qabu deemi yaamman. Okay, mee kiristaanonni lakkoofsa tokko waan ittiin har'a nama lattoocha. Okay, ati ragaa naa kenni shi ragaa damma itti sanii feesa fiddeeti. Baasii dubbeessu. No dura ati fidadhu as kan sarratanya itti. Bakka sarratanya. Ani mana jira barkina sunnaan annaasaa. Okay, kun sagal akka walii himaara as baasi. Aboo saan fixanii fide amma. No, en sene ke torsi organization. Wangela keetu didde quraana keenya fudhattaa himate. Maal quraanni kee kenoo nabiyyiin akka raawwate kan qubboodha isaan jiru bara sarratanya wajjin qabame. Gurba fidi dubbisiin sin jedhe. No as okay nama tokko horseesis. As baasi jechaan oliin fidadhu deemi baasi waan qabne maa dhufta fidadhu feetu telefoon anaa si godha fidadhu ragaa si fidate nama kileen waan san godhuutu fidate nu garsiisu viidiyoon baastee nu garsiisu. Ma dura lakkoofsa si kedee bara ofii keetii baa turte amma keessarra totoo sodaate. Goobazila. Screenshot godhe ol baasi karaa gabaabaa. Screenshot godhe ol baasi keessatti deebi. Screenshot godhadhu duuba kaayee dhootee haasa'ee karaa salphaa ammas. Baay'ee naaf hin mijatu ana kol kiristaan ol seessi. Yoo si mijjanne gite si mijjate kottu. No, nambaasiin okay nambaasiin keessa kana laallo malee hin baanu jira. Inkino insane ol seessi. Baasadhu ni baafatta ta'e qata kan si ni baafatta moo hin baafattu. No ol gachi kiristaana sin jechaara bar kiristaana. Kiristaana si harkee yaammadhu ani kiristaana jedhu asii baasu. No, lakko kino argachaarti lakkoofsa godhachiin. Tamisin. Insane keetti ol gachiin. Tami eenyu? Insane okay ye. Kunno ye. Asii baasu. Itti dubbadhu ayyoo dubbadhu. Yaa guddisa sunaan annaasaa 39 galma baasa. Dubbisi dura.